Akkuma beekamu bara kana qonna arfaasaa godina keenya keessatti hojjetama. Qonni waliigalaa godina keenyaa yoo ilaallu baay'imoodaalii jechuun siizinii isaa rooba gosa lama jallisii dabalatee siizinii 3 qaba. Kanarraa ka'eeti ka jalqaba irratti bara kana rooba jalqabaatiin itti fayyadamnu inni arfaasaa. Arfaasaa immoo aanaalee beekaman aanaalee gara gammoojjii jiran keessatti baay'inaan hojjenna. Aanaalee gammoojjii kana dabalatee badda daree dabalatee waliigala bara kana arfaasaa irratti karoorri keenya naannoo hektaara 245ti. Raawwiin keenya 253 hektaaraan kan raawwanne ta'uu isaati. Kanarraa waliigalatti gara oomisha miliyoona 8.1 kuntaalaan argamam jedhamee tilmaamama. Kanaaf gaafa waliigala ilaallu kana keessa immoo qonni meejor crop jennu yookaan qonna gugurdaa keessattuu midhaan gosa gugurdaa facaannu keessaa inni guddaan boqqolloo, inni itti aanu boloqqee, inni itti aanu immoo akkuma beekamu qamadiidha. Kanaaf qamadii yoo fudhannee ilaallee aanaalee amma gammoojjii keessatti bara kana qamadiin naannootti hin baratannee fi rakkoo nageenyaatiif rakkoo kanaan dura ilaalama horsiisee bulaa san keessaa bahee uummata keenya keessattuu gara gammoojjii jiru horsiisee bulaa isarratti kan karoorsine isarratti qamadii gosa hektaaraan gara 67 65 karoorfannee 67 kan raawwanne ta'uu isaati. Parsantiin yoo ilaallu parsantii 100 oliin kan keessaa baane ta'uu isaati. Kanarraa akkuma beekamu waliigala boqqolloos gaafa ilaallu boqqolloo bira gaafa geennu mataa isaa boqqolloo gara hektaara 103 kan karoorfanne arfaasaa qofaan jechuudha. 103 karoorfanne 107 kan raawwanne naannoo parsantii 100 oliitiin isas kan raawwanne ta'uu isaati. Kanarraa oomisha gara miliyoona 4.1 hin arganne jenneet kan tilmaamnu ta'uu isaati waliigalatti. Qonni keenya bara kana akkuma beekamu amma ka arfaasaa yeroo ammaa kana akkuma beekamu boloqqeen sassaabama ga'ee jira. Qamadiinis ga'ee jira. Boqqolloonis amma yeroo ammaa kana ga'aa jira. So inni ka'ee itti aansee qophii qonna gannaatti kan itti fufu. Gara baddaatti immoo akkuma beekamu godinni keenya akkuma isiniin jedhe baay'imoodaalii isiniin jedhee jira. Gara baddaatti immoo qonni gannaa jalqabee jira jechuudha. Dursee roobi achiin jalqaba waan ta'eef rooba saniif dafnee qophiin qonnaa yeroo ammaa kana taasifamaa jira.